Nyaadhu liqibsi. Video raabelta moo? Dafee. Nyaadhu liqibsi. Video raabelta moo? Dafee. Walqabamaa akka fuunee irra jirtu hordoftoota seenaa tuubii har'a keessummaa addaa tokko qabadhee jira. Qashii ijoollee Oromoo wajjin jirra. Sabboontota Oromoo wajjin jirra. Akkas fakkaata mana nyaataa aadaa Oromoo kiilolee jirra. Iddoo baay'ee nama hawwatudha. Ijoolleen Dubaay jirtan hojjetii bashannanaa fakkaata. Kottaa bashannanuu waliin jirra. Akkasumas immoo kottaa moo wajjiniin bashannanuu. Akkasumas immoo koota nyaata soorata Oromoo waliin sooratu siin jedha. Seenaa tuubii sabiskiraayib gochuun dagatina. Akkasitti babbareednee jira.